jen naan hin jenne garuu jechuun kee mala jechuudha afani naan hin jenne garuu jechuun kee mala afani eegalee ati tarii sodaatee anaaf ijji anaaf mubaarikiin gidduu jiru keessan galiina inni saduu ka'u yoo jettanii aka'u yoo jettanii haa ka'u garuu inni 40 suni maazarii wajjin waliin mari'ataniitu malee mubaarik na jaallatee yoo na gargaaree jira isaan itti makee miti yoo waan biraa barbaadanii si naasofnaa na gaafadhaa mindin na'u garuu birrii 40 kana keessa makinaan isiniin jedhe angaafa waa dubbadhu rabbiin kiyya na arga lafaa kaaseen dubbadhu wayne bannaati lafaa kaaseen dubbadhu isubati kana dura dubbatten haala godhe si gaafadatti obbeekta taate obbe anifati wal beekuu dandeenya yookaan ati obbeekuu dandeessa oy kootii gidduu mubaariki aniif mubaarik isinitti kana walittiin fidinaa isinitti nima dhageeffadha waa'ee mubaarikin si gidduu seenuu miti waa'ee mubaarikin si gidduu seenuu miti riyaatu kanuu dhiiftanu sana situ beeka wamati dubbatten si gaafadden mubaarik birrii 40 erge sana maallaqa dhuunfaasaa erguun isaa sirrii birrii 40 erge sana garuu maallaqa isaa support si gochuuf yookaan mana akkasii qabe waan dubbatte qabaachuu dandeessa amma leera deebiinsiin jira yaada kee garuu amma jijjiiruu dandeessa wallolee mubaarikii hojii wallolee akkas jedhee namatti himuu nan danda'a garuu haqni jiru haqa barbaada miti haqa jiruun sitti maa jiru anarraa dhagaye malee isa namarraa dhagaye ila akka barbaada miti waan qabadhen qaba gaafa waa dubbadhu seena bakka an kaleessallee gaafan jalqabaa kaaseen sitti seena keessan galini seena siin jedhee mubaarik darganaa baa viidiyoo waraabameetti ergameera keessan galini yoo keessa galte rakkoo gurguddaatu fuuxxa'uu malaa dhoowuu malaa siin jedhee nama sitti hime keessaa tokko ustaasii tamaam dhiifamanaa godha amma koo dubbii waliin laaqaa jiru dhiifamanaa godha akkamitti waliin laaqaa jiru waa'ee maallaqa hubachiisa seena okay galatoom maaliif fiddan eeywa hubachiisa tokko sitti mubaariktu birrii 40 isaaba keessa birrii 40 mana kiraan kaffalee jedhe yeroon jedhu seenaa mubaarik immoo karaa fedheena ta'u sappoorti gochuu ta'u qabsooftuu turtee nama jajjabeessuu ta'u hiriyummaan ta'u karaa fedheena ta'u akkati kana duratti dubbatte tan si gaafadhe anoo dhugaa walitti himne jechuudha ila akkaataan kanaan dura ila akka maaliin godha qoyyaa jaran sagalee gadi qabadhu tokkummaa waan gootu an salaata bahaa jira mubaaraka akka waan na jedhan ba'innaan jedhin na fakkaata anamma maaliif beekta mubaarakaan jechuudha seenaarraa waa fudhe qaba mubaarak waan naaf beektu jira jechuudha seenaa walitti dhiifta sheekee geggeessina gaaffii tokkitiin gaafadhee baasa ragaa gootu salaata faa ba'u naa dhiisa na hayya sheeka dhiifamaa wajjiniin yeroo lammaffaa ammanaa kimii galchee deemu sana birrii 100 kan kafalee quba qabdu moo qabdan hospitaala irraa nu bira hin qabdan jedhanii natti hime hospitaala irraa iyyuu ragaa bahanii ayyee waan kana immoo seenaatu dhaggeeffadhaa bakka kana kafaluu koo ragaadhaa baatan miti kana ragaadhaa baatan galatoomaa deemaa sin deemaa anis sanuma yaadachiisuu barbaade maal ragaasii baa mubaarak birrii 100 dhaggeeffadhu gaa accidente gaa deerusteeni birrii 100 seenaa kamaaf turte doktoraan naagganaa nyaatee mubaarak kan birriin qabu birrii dhagaila akka eenyuun gargaaree riisiitii dhiyeessinii riisiitii dhiyeessaan riisiitii ani ummataa dhiyeessu hin jiru deebii godhu. Okay ragaa dhiyeessitu hin qabdu jechuudha. Hin dhiyeessu dhiyeessuun hin barbaanne. Galatoom okay ragaan hin jiru. Okay 300 akkaawuntii sirraa awwalee musammaatitti dabarse sana eessa raqeen 300 sun. Maallaqaa mucaa dhageessa maallaqa mucaa. Mucaanis na biratti maallaqni mucaas ana mucaatu waliin haasaa mucaaniin gaafanne dheengaddaas baatee dubbatteetti eenyu himataan sitti matteetti tokkuma ishii jalaa bahu. 300 haadhaaf bar uummata haadhaaf buusee intalatti darbee intalli immoo awwaleen immoo ofitti dabarfate sanis sii dabarse sanas uummatan galchuu jechuudha. Dhaggeeffadhu. Jarri waan jarri irra geessee jirtu dheengadda dhageesseetta. No, jarwan isa kan jiraadis isinis akka ergitu dhaggeeffadhu maallaqa mucaan na biraa qaba maallaqa mucaan maallaqa dhaggeeffadhu tokkuma anamma waan kana irra deebi'ee dubbachuun barbaadu
Maallaqa mucaan na biraa qabdu. Warra deebi'u. Mucaan dhaggeeffadhu tokkummaa. Maallaqa mucaan na biraa qabdu. Mucuma na gaafata. Walii kuma dhibba sadii walii harkaa fuudhee. Uummatan galchuu jechuudha. Fuudhee fuuchuu dhiisee eeyyee hin galchu. Uummatan galchu. Ati deebii koo gabaasati. Deebii koo gabaaf ta'ee. Riisitiin uummataa fidu hin jiru. Uummanni bataa deemu. Riisitii namni dhaggeeffadhu namni nama gargaarsise yoo birriin irraa hafe. Dhaggeeffadhu gargaarsa irraa gargaare miti. Tokkoffaa rabbiif jecha gargaare. Lammaffaa immoo gaafa mucaan gadi baatee maallaqa koo kuma dhibba sadii mubaarak na dhawwate jette bakka siin jettetti siifan dhiyaadha. Bakka barbaadetti na dhiyaadha. Nam tokko na gaafachuu mirga qabu siin jedhe. Deebii koo fudhatti deebii koo uummatan galchuu jechuudha. Deebi'an sii kenne fudhatta miti. Rakkoo qabu jechuudha. Uummatan galchuu jechuudha. Maallaqa si biraa uummatan galchuu ragaanis hin jiru jechuudha. Ragaan hin jiru siin hin jenne. Hin dhiyeessu hin jedhe. Jechuun oon dhiyeessin akka waan hin jirreetti fudhanna kamuu beeku. Hin dhiyeessu hin jedhe. Akka barbaaddeef gabaabadhu. Kanuma deebiin koo. Okay, ila isii kuma dhibba sadii sana isin hin galchuu gaafa mucaan na gaafatte mucaan dubbattu. Kuma dhibba sadii maaliif jettaati? Kuma dhibba torbatu iyyuu darbee nama tokko iyyuu hin galchuu namni nama gargaarsisu. Isaa bariisitii wayii namni namaaf hin beeku hin jiru. Kanaan dura dhaggeeffadhu kaa. Erga dhaggeeffadhu waraabbadhu tokkuma. Waraabbadhu deebii koo. Gaaffii lama gaafadhu. Ijoollee sirriitti waraabaa gaa'e. Waraabadhaa hundi keessatti. Uummata keenya dhaggeeffadhaa. Uummata keenya kabajamoo warri dhuftanii tokkummaatti mattanii birri tokkoffaa birri kuma dhibba torba nyaate jedhamee kuma dhibba torbaa miti miliyoona tokko kuma dhibba jaha nyaate jedhamee tokko lammaffaan immoo mubaarak birrii manaa kimitti kafale tokko hin qabu jettee isiin talina bira jirtu seenaan gaafa sana dheengadda mubaarak birrii kafale tokkitti hin qabu sheekatu kafale. Ijoollee gaafa dhaga'eedha. Kuma dhibba sadii immoo intalina bira jirti gaafa qobaa baate naa gaafattu intalli kan siiti jedhee jechuudha. Uummatan ilaallatu jechuudha walummaa galatti maallaqichi. Oonu ilaallata jettanii isintu beeka. Kanarratti warri koomentiis ta'e abbaan feeta waa hubachuu dandeessu. Isinii galee waa hubachuu dandeessu. Waan feetetti hubadhu mubaarik hattuudha jedhi mubaarik qulqulluudha jedhi sheekna akkana jedhi situ beeka. Anis waa'ee kiyya natu beeka waan ta'eef asirratti sirriitti waa hubataa deemtan. Sheeka isinis gara fuulduraatti hin agartan waraqaa keessan isin immoo akka sheeka tokkootti waraqaa keessan jaayiza godhaatii gaafa galtan qopheeffadhaa uummatatti gadi baasaati. Kuno kanan baase jedha. Mubaarik immoo warra waraqaan fidu nuun jedhe yoo bor fide hojjechiisee fiduu danda'a waan ta'eef yoo bor fide yoo dhiise dhiisu. Yoo bor fide garuu waraqaa feekii hojjechiisuu danda'a Mubaarik. Feekii yoo bor fide yoo hin finne dhume. Rabbii si adabsi yoon jedhee sin jaalladhaa. Ilaa intarviina gootee waraabbattee Mubaarak hin fidu jedhee jechuun hin ga'u tokkuma yoo bor fide taa rabbii jedhee hin fidu jedhaa raman. Jechuun tokko. Tokkummaa waan siin jedhu anan obboleeskiyya atillee tokkummaa haqa hawaasaa haqa bucattii tanaa baasa jetteetiniin ifaajjami mubaarakillee waan kana dhugaa jiru lafa kaa'uu deema miti. Haqiiqaatti wanni lafatti kaayaniitiin maal jette Oromoo waan lafatti sheeka koo abbaa koo kan wajjin nyaannee wajjin dhunne kabajamoo waa'ee kootii irraa dhiifamaa wajjin hinaa seenaa hin dhiyeessu hin jedhe. Nasihaa sii godhaan namni nama gargaarsise sheekaa qeesiin riisitii yoo mubaarik hin fidu. Seenaadhaan mana kiraa kaffale mana kan seenaa miti jettan asiin osoo hin taane keessa asiin dhuftanii himuu danda'u qabdan. Sinii galee ani hin beeku hin baasu jedheera waan ta'eef. Ani hin beeku asiin kunoo mubaarik kunoo an kunoo akkasitti walii agarra. Ani fakkeenyaaf mubaarikiin akka dhufan waan walitti bu'uun qabu. Oo mubaarik seenaarraa mana kiraa kaffalee jedhaati malee kan sheekaa miti jedhaati adda baasaa himaa. Malee an waan isin jettan eenyu godhee miti jechuudha sinii galee akkasitti hubadhaa. Nama waan naa gootu tokkummaa nama naaf ragaaf naa kaleessisin jedhe keessaa gammaatti abduu qofa naa kaleessite maallaqa yeroo kafalu ka jiru. Seenaa fidaan jedhu. Ustaaza Raanatu liqeeffatee waan irraa liqeeffadhe san akkaawwantii isaatti irra deeffisee fi jettee akka naa akka na bira kaayattetti yookaan horii na biratti dho'ifatte akka hin taane isiin saaran horii narraa liqeeffatte san naaf deebistee akka taate san sagaleedha yoo viidiyoo ba'uu hin dandeenyes sagaleedhaan akka rabbii jedhe yoona saarratti ammaa see sheekaaf jechuudha hin jedhamaaru yoona saarratti taasee liqeeffadhu jedheera lakkii bunaa liqeeffadhaan jennee yoo siin jettee narraa fudhattaa
nanga fadha mucha maal wara bar isaanna namma wanaati bar sheeka kana waan nu walleetu jiru beekta sheekni anaka kiyyatti sheeka sobsiisan jiru namni sheeka sobsiise jira natti fakkaata sheeka sina sena namni sobsiise jiru galatoomati seenaa kamaali akkuma ngade dhaggeeffadhu bakka sheeka dhaggeeffadhu bakka sheekni jiranutti bakka sheekni jiranutti seenaa gaafadhu waa'ee birrii kada ngada مبياني وفي بربادة سجلي سارة ناورا بيتي أستاذة نتورا لك إفتي والله لك إفتي بانكي أنا ما كمان ما تبجنا أستاذة حتى سني بدا والله سجلي الرافود إتي هواس كان نادق سارة أستاذة نتورا لك إفتي كم دبا تربا في ترباتا ميلام كم دبا شاني سوري كم دبا جهاف ترباتا ميلام اتدبلا كما أفرتما بيت اتدبلا كان ناتو رالك إفتة ناتو أستاذة كفاليف نبر أكن كايتين ورين سارة رانا راتي تركون أك وري إسينا انتينيف وري كي يكن رالك إفتة سن أكن عديبس سجل إسينا ورا بي هواس كان رنا رجس أسبود أك مكان كي يكون بربادو جزاك الله خير سينا اللي وان الرابيت وري كان رادو بتو أن وري كما إبا جهاف ترباتمي لما wanni itti hospitaalatti kafalu achitti illee deemee wariin dhibbala baankii irratti akkaawunti isaa irratti deebisnee fi wariin sun naa deebi'u yoo isin bira jiraatu dhabullee mala tiraansfer naa godhanii kanaaf ammallee 40 achitti kafalu hin beeyti kana isillee yoo beeyte yoo dhugaan kafale waan an jedhe kana naa saddaqu kafale ustaazni lakkin kafalle ustaazni waan an hin beeyne dubbate yoo jettillee ragaa akkanarratti baatu akka ragaa naa baatu barbaadan. أجمع سجلين كيا sheeka jira sagalee irratti bilbilan kaase seena sheeka sagaleen keessa hin jira seena taragaaggayi egaa uummata keenya waan turban tokko gaafataa turre waan inni soowu sitti fakkaate bar baay'ee na addaftee bar ani kuma wana mubaarak naaf fidda moonaan fiddu jedhe eessan godhan kan shaanxaanattiin kennine barate namoonni kuma lama hadhi bijaaf muni warra jala teessanu nu hunda keenya iyyuu calalaa deemaa jirtan mitiire moo ngirri isaa jirtan nu calalaa deemaa jirtu moo ngirri isaa jirtu